dubbiin akka ani yaadinaaf hin taane. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe biyya sanyii gootaa artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti. Barnoota koos kutaa tokkoffaa hanga 10tti achumatti baradhe. Kutaa 10ffaa booddee qabxii waan naaf hin dhufneef kolleejjii barachuun dirqama natti ta'e. Seenaan jaalalaa koo yeroon kutaa 7ffaa baradhu barataa yeroos yuunivarsiitii Adaamaatii waggaa 4ffaa muummee kompiitar injiinaringii baraturraa ture. Ijoollummaa koorraatii kaasee baay'ee akkana jaallatuu fi natti siquufis akka inni barbaadu kan natti hime barattoota gannaa mana barnootaatti tiitooriyaal kilaasii barsiisuuf barattoonni yuunivarsiitii sagantaa qopheessan irraati. Yeroo sana inni barnoota fiiziksii nu barsiisa. Dandeettii gahaa waan na qabuuf barnoota herregaallee bakka nuuf hin galletti darbinee sagaafanna. Yeroo daree galee nu barsiisu guyyaa jalqaba daree seenarraatii kaasee natti siiqee na taphachiisuu barbaada. Guyyaa tokko bilbila isaa waraqatatti maree daftara koo keessa godhe. Anis guyyaama sana galeen bilbila haadha kootiin irratti hin bilbile. Dhugaa dubbachuuf garuu maaliif akkan irratti hin bilbile haga yoonaa baay'ee na ajaa'ibsiisa. Miira jaalalaas haa ta'u obbolummaan otuu anaaf hin dhufiin fedhiima godhadheen bilbileefiin bilbilli kun kan haadha koo ta'uu isaanitti hime. Innis tole jedhee yeroo qofaa taatu miskoolinaaf godhii wantan si waliin taphadhu qabaa jedhee anarratti cufe. Anis guyyaa sanarraatii kaasee yeroon qofaa ta'u harmeen koo bilbila dhiistee bakka biraa deemtu miskoolii godheefiin sa'aatii dheeraa waliitiin hin taphadha. Sin jaalladha naan jedhee anaan kiyyoo jaalalaasaa keessa na galchuuf torbee lamallee isatti hin fudhanne. Dur fedhii barachuu qabaattiin otoo hin taane barachuun dirqamuma waan ta'eef deemeen tiitooriyaalii baradha ture. Haa ta'utii garuu inni jalqaba qaroomina dhala namaa keessatti barnoota ammayyaa fudhachuun qixxee nama addunyaalessaa godha jedhee waan na gorsuuf seeraan barachuun daandii ani isattiin gammachiisu akkanumallee ofii kootti gammadu ta'e. Guyyaa daree keenya galee barsiisu anaan ammas qofaatti dhufee na tuttuqa. Hiriyoonni koo dubaraa tokko tokkos akkan isa waliin dubbii jalqabe innarratti shakku. Gaaffii jaalalaasaafis tole jedheefiin hariiroo hiriyyummaan jalqabe. Dargaggeessi kun guyyaa tokko har'a mana barnootaa fi waliin bakka gaarii oollaa jedhee na gaafate. Anis wanta biraaf na affeera jedhee yaade otoo hin taane dubbiidhaan bakka ta'e tokkotti akka bashannannu naaf galee tole jedheen bakka inni na waame ittiin deeme. Mana inni na galche keessaa guutummaa guutuutti guyyaa adii dukkanadha. Firaashii xiqqoo tokko qofaatu lafa bu'ee jira. Namatu mana sana keessa gala jedhamee yoo dubbate nama naasisuu ni danda'a. Akkaataan manittiin itti ijaaramtellee baay'ee nama dhiba. Manni tokkollee naannoo sana hin jiru. Anis maaliif bakka kana nu fiddee jedheen yeroon isan gaafadhu kottu ammaa anaafsi kan nurraa eegamu walammannee yeroo jaalalaa gaarii dabarsuudha. Namnis nu shakkuus haa ta'u nu arguu hin danda'u jedhee naaf deebise. Tole jedheen isa waliin ciisus haa ta'utii garuu harka koo lamaan harka isaa tokkoon qabatee uffata kiyya guutummaa guutuutti erga narraa baasee booda dirqiidhaan kabaja kiyya fudhate. Wantan jalaa ba'u malee al takkaatti wantan akkas ta'u natti hin fakkaanne. Haa ta'utii garuu natti cimee namoo'ee jaalalaaf amanameen kan isa bira dhufe kanatti naaf jijjiire. Boo'ees wantan godhu dhabe. Kan nama ajaa'ibu akka carraa ta'ee guyyaa sana marsaa laguurran ture. Wantan irra jirus yeroon isatti himu homaa tokkollee na dhaga'uu hin dandeenye. Dhiiga irratti dhiiga, dhukkuba irratti dhukkuba naaf dabale. Guyyaan sun natti dukkanooftee isaaf gammachuu uumtee nurraa dabarte. Guyyaa saxxaanuu kaasee garuu gara mana barumsaatti tiitooriyaalii barachuuf imaluu nan dhiise. Innis ergasii torbee tokko booddee maaliif barnoota hafte jedhee bilbilallee bilbilee kaasuu waan nan dideef naannoo keenya dhufee
ijoollee manaa na waamsisee na gaafate. Balleessaasaa wanta beekuuf maal jedheen akkan sitti dubbadhu barbaaddaa jedheen yeroon isan gaafadhu dhiifama naaf godhii ani kana booddee kan keetii barnoota koo xumureen illee waliin jiraanna naan jedhee kakachuun waadaa naaf seene. Tarii jechi inni dubbate kun dhugumadha jedheen amanii isa fudheen walirraa guyyaa sana gargar baane. Gannis dhumee gara yuunivarsiitiitti ni deema. Anis barnoota koo kutaa 8ffaan galee bilbilaan guyyaatii gara guyyaatti haasofna. Guyyaa eebbisaa ga'uu maatii koo magaalaa Finfinnee adaadaa koo biran deema jedhee himeen icciitiidhaan dhokadheen deemee isa eebbisiise. Innis rabbi isa gargaaree baratee xumuree eebbifamee turtii naannoo baatii 4 erga lafa taa'ee booda dhaabbata tokko keessa magaalaa Finfinnee hojii ni argata. Haga kanaattis hinnaaf bilbila. Anis barnoota koo kutaa 10 baradheen nan xumure. Kanaan booddee qabxiillee waan hin dhabeef na fuudhii jedheen dargaggoo kana nan gaafadha. Ani yeroo kanatti siitiin kan hin fuudhu maal si nyaachisuu fi ofii kooyyuu magaalaa Finfinnee keessa jireenyi natti ulfaateeraa jedhee naaf deebise. Akkan beekutti dhaabbata hojjetu keessaa qarshii gaarii argata. Kan uffatuu fi kan dibatu hunduu baay'ee nama ajaa'iba. Maatii isaaf illee wantoota gaarii godheera. Anis dhokadheen guyyaa tokko tokko mana isaa magaalaa Finfinnee waan deemuuf meeshaawwan mana isaa keessatti argaman nama jireenyi magaalaa Finfinnee itti ulfaateeruun fakkaatu. Anis wanta hundumaa guuttatteettaa maaltu si hanqatee jechuun yeroon isan gaafadhu ani jireenya lafa kanan jiraadhu keessatti dubartii kamuu fuudhuu hin barbaadu qofaa jiraachuun naaf ta'eeraa jedhee naaf deebisa. Tole erga kana ta'ee anaanis carraa jireenya koo natti hin cufiinii gargar baanaa jedheen yeroon isan gaafadhu maal ati wagguma muraasa naaf obsuu dadhabde moo jalqaba barnoota kee xumureetii maatiitti ergannee wal fuunee waliin jiraanna naan jedhe. Tole jedheenanis barnoota koo waggaa 3 baradheen anis akkuma isaa nagaadhaan eebbifame. Haa ta'utii garuu inni guyyaa eebba koo akka ani maatii koo dhokadhee deemeen isa eebbisiise inni garuu dhokatee isaa ta'uu ifaan ufeenan eebbisiisne. Haa ta'u jedheen kunoo barnoota koo xumureeraa amma maal eegnaree jedheen yeroon isan gaafadhu ammas maaltu si ariifachiisee dura hojii argadhu kan baratteetti jedhee naaf deebise. Yaa jaraa naagaa mee rabbi isinitti argisiisu. Baratanii xumuruun akka hojii barbaaduu namatti hin ulfaatu. Haa ta'u jedheen ammas naannoo baatii 8 hojii barbaadeen achuma magaalaa Finfinnee mindaa xiqqoodhaan qacarameen bakka natti hir'atetti maatii kiyyatti hirkadheen hojjechuu eegale. Kana booddee ammas ammoo maal eegnaa jechuun yeroon isan gaafadhu amma immoo deebisee waggaa tokko naaf obsii jedhe na gaafate. Haalli isaa kun fedhii koo waliin waan tokkoyyuu natti bareedu waan dideef tarii yoon daa'ima godhee fi ni gammada laataa kan jedhuun daa'ima siif godhadheeraa gadameessa koo keessa jiraa jechuun akka sarpiraayiziitti isatti hime. haa ta'utii garuu isa xumuraa kanarratti eenyurraa daa'ima argattee hin qoostamoo dhugaa keenatti dubbachaa jirtaa jechuun wanta nanaasu natti dubbate. Maaliif kana jettee anoo ergan dhaladhee si malee dhiira gara biraan beekuu kabaja kiyyas jalqabaa na dirqisiisee kan fudhate sidhaa jechuun yeroon isan gaafadhu narraa deemii ani wanta akkasiis hin dhaga'u. Kanaan booddees maqaa kiyyaa akka ati dhooftuun barbaadu ani mataa kootii rakkoo baay'een qabaa jechuun natti dubbate. Baay'ee aareen otooman dhuguma ulfaa'eera ta'ee riyaan ani onnee kootii jaalladhu rakkoo koo na waliin hirmaachuu hin danda'u firii keenya kan hin jaallanne anaafis maal naaf godha jedheen abdii sarraatii kutadhe. Garaan koo isatti madaa'ee takkaatti naaf qoree hariiroo gara biraa eegaluu dadhabus haa ta'utii garuu rabbi jennaan dhugaan
murteessinaan wanti namaaf dadhabamu hin jiruuti anis hariiroo gara biraan jalqabe ergan ani sarraatii adda bahee waggaa tokko xumuree booda garuu bultii jaarrannee waliin jiraanna jechuun hariiroo lammaffaa ni qabadhe irratti gufuu natti ta'uu barbaada. Hiriyaa kiyya jalqabaa waggaa dheeraa waliin dabarsine ta'us haa ta'utii garuu yeroo ani kabaja koo gadi buusee waggaa dheeraa isa kadhadhu waan na dideef har'a dachee kanarraa namni ani akkasaatti garaa jabaadhu hin jiru. Inni amma ani waliin jiru immoo hedduu na kunuunsa. Anaaf ni du'a jedhee yoon itti dubbadhe ni xiqqaata malee isatti hin baay'atu. Dhiirri akkasaas anaaf dachee kanarratti hin biqille. Meeriyoonni koo jireenya jaalalaa keessaniitiin seenaa hedduu dabarsitan haa ta'utii garuu hiriyaa jalqabaa dhiistanii kan lammaffaatti heerumtan dhiibbaa hariiroon jalqabaa qabu kan dhandhamtan bu'aasaa fi miidhaasaa wal bira qabaatii yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraa Faadhaa Nagaatti Galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi magaalaa Finfinneerraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenya deeggaruu keessumaayyuu haala isheen nu gaafatteetiin ulaagaa ishee guutuu kan dandeessan yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Oromiyaa 24 chaanalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa jedhu yeroo dhiyootti banatee hojii jalqabeera. Isinillee dhimmoota fayyaa garaa garaa irratti xiyyeeffatan wanta argattaniif linkiin isaallee komentii jalqabaa viidiyoo kanarra waan jiruuf seentanii subscribe, laayikii fi sheer gochuun achiinillee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhu kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomisiin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee sagantaa kana akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.